الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. qophii ramadaanaa xiqqishuu taate qabaadhus isii waliin qoodachuu fi akkasumas isii waliin gammaduuf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo guutuu dira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan. Akkuma isin beeytan jechuudha yeroo dheeraan qabu akkasuma mootuyyuu qophii ramadaanaatiif hanga takka qophaa'ee jira. Wanna irraa barattan akkasuma mootuyyuu isin fayyadu faayidaa irraa argattan jedhee abdii qabuudha qabadhee isiniif dhufee jira. As keessatti jechuun akkuma sitti argitanii carqii yookiin kargaa jiifataa jira. Algaa akkasuma mootuyyuu koomodiinoo walawwaluu fi san qofaa miti koonfartii yookiin ammoo carqii lihaafni keessa galu carqii gara gaxaa jechuudha. Makaddaa carqii makaddaa afur qabaa akkasuma mootuyyuu amsoolaa tokkoo fi kan lihaafni keessa galu tokkoo fi maggaarrajaa lama qaba. Qarshii meeqan akka bitee fi akka bareedullee ija keessanii ilaaluuf ta'a. Erga walawwalee geessee kunoo isa kana namoonni bitachuu heddan maggaarrajaa lama qaba. Baay'ee bareedaadha, guddaadha, kalarii adda addaatu jira. Sirrittonni sun hubachuu qabdanii kunoo qarshii 6,000 bitee hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan laayik sheer waliif godha. Viidiyoon kun viidiyoo qophii ramadaanaatiif qopheessaa jirudha. Mana kiyya tartiiba deebisaa jiru. Viidiyoo guyyaa lamaati garuu ammootuyyuu jechuu walirratti fidee idiit godhee isiniif kan qopheessaa jirudha. Kanaaf akkuma sitti argitan kanatti makaddaa afur qaba. Takka lama jedhee gugurdoo makaddaa afur carqii makaddaa jechuudha. Afur qaba. Itti aansuun ammootuyyuu amsoolaa qaba. Kuno inni kuni jechuudha. Akkuma argaa jirtan amsoolaa algaa irra afaniidha. Kan algaa jalatti aanusan jechuudha. Isinii galee akkuma sitti argitan guddaadha. Misra lamaanii afa isinii galaa jira miti. Kiyya algaan 150. Itti aansuun kun ammoo carqii lihaafaati. Waan natti tolee na dhiisuu dide keessaa carqiin lihaafaa kuni garuu viidiyoon kun jechuudha dukkana gaadaa gola keessatti kan ka'eedha. Golli kiyya xiqqaa waan ta'eef kun maggaarrajaa lammataati. Maggaarrajaa lama qabaa isiniin jedha. Itti aansuun ammootuyyuu wanni ani sirriitti ifa isinii godhee isinitti himuu barbaadu kunis maggaarrajaadha. Maggaarrajaallee yeroo itti godhulleen argitanii eegatti godhallee haga danda'e isiniif waraabaa guutuu jechuudha. Garuu haalalleen mijatuu dhabuu akkasuma ammootuyyuu kotota manaa akkuma isinitti himee jedhe manni kiyya xiqqishuudha. Asiinillee garanaanillee kotota bichaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ka kana hin qabne hedduutu jira. Ani gammachuutti qabaa rabbii kee galanni haa ga'u. Jiddumaan lihaafni kuni yookiin carqiin koonfartiin keessa galu kuni ziippii qaba. Turkiidha jechuudha. Hedduu waan natti tole keessaa carqii turkiiti. Akkuma beeytan san carqiin turkii filatamaadha biyya kamittuu jechuudha. Carqii qulqullina olaanaa qabuu fi uffataafis tahee bareedinaafillee akkasuma mootuyyuu bifa baqqaa biliclicii namni jaalatu sana osoo hin tahin bifa hedduu namatti toluu fi das nama jedhuudha. Hundaafuyyuu asitti koonfartii kiyya yookiin lihaafa kiyya keessa galchaa jira. Inni dadhabee dhugaa dubbachuuf dhiise. Maatiitu itti galchee eegas inatti tolee carqiin baqqaa das nama jedha ittiin rafuu fi hundumaafuyyuu jechuu amma tiraas carqii itti galchaa jira. Subscribe gochuudhaan warri haaraa taatan viidiyoo kanatti makamaa ammoo warri maatii kee taatanii dura chaanaalaa Umurazaan laaltan laayikii cuqaasuudhaan hiriyoota keessanii sheer godhaa. Ji'a ramadaanaa kabajamaa rabbii nagaan ittiin nu haa ga'u dhufaa jiru kana kan boru itti seenu. Rabbiin ittiin nu haa ga'u gagammachuudhaan akkasuma immoo biyya keessatti Umurazaan akkamii dabarsitee kan jettaniif isinii haga takka qooduu fi yoo danda'e inshaallahu wa ta'ala qophiis tahee akkasuma mootuyyuu waan danda'een jechuudha. Umurazaan saambusaan goone Umurazaan mee maal fa'aa hojjette warra jettaniif saambusaallee godhanne waan takka illee bitanne viidiyoo kana keessatti garuu gabaayyuu sa'aatii meeqa ofii kiyyaaf jedhee dhaqadhe. Kanaaf hunda isaatuyyuu viidiyoo kana keessa ni argattanii ganaa hunduyyuu jechuudha. Uma rabbi nu nyaachise nyaanna. Firiijillee ni qaba. Garuu saambusaa godhee kaachuulee ni danda'a. Yeroo dhabuu irraa jechuudha. Yeroo dhabuu irraa kan kahe gabaayyuu har'a dhaqadhee akkuma isin argitan kana uffata afaa algaa yookiin ammoo uffata algaatuyyuu bitadhee yeroo hiriyoota keessan yookiin ammoo ijoolleen ajajatte jechuudha. Koonfartii bakka koonfartii dhaqee. Yeroon qabu jechuun yeroo ofii kiyyaaf qabu. Haa ta'u malee viidiyoon kuni viidiyoo akka kaleessumti hojjetamee yeroon hanqatee meeshaa namaa geessuuf jidduun addaan kutee deemee gola hirribaa qofaa uffatan miiccanne wanna baay'eetu jira jechuudha. Maaluma jedhee isinitti himuu danda'aree qophiin ramadaanaa biyya keenyaa akkana erga afee geesse
jechuun bakka akka foolii bareedaa qabaatu fi mo'axxara itti afuufee booda sanii ammoo tuyyuu kunoo lihaafni illee haala kanaanii irra afaa jira itti goonee xumurree jirra erga geessee jedhee ammoo tuyyuu akkuma isin argitan kana fooxaa qaamaa jechuudha qopheessaa jira miiccamaadha kan dura fayyadamnu baay'ee xuraayii yeroo miiccinu dhabuu bishaan baduu bakka waan adda addaatu jira mitiire kanaaf mee viidiyoo kana namni jaalattan laayik gochuudhaan akkasuma ammoo tuyyuu bakka guddaa akka gahu na wajjin dhaabachuudhaan turtii gaarii isiniin jedha ميت قطق قجد إيه كان ولد تريدوتا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة Akkuma asitti argitan kana jechuudha kunis qumsaatiin yookiin dulaaba kiyya dulaabni kun baay'ee guddaadha asitti diizaayinii xiqqoo yoo jedha jedhee naamizatu hin dandeenye maaliif jennaani algaan baay'ee guddaadha mitirrii 150 jechuun hedduu guddaadha dansaadha namoonni hedduun jechuudha haga 165 illee warri ajajachuu barbaadan asumaan ni jira isiniin jedha hojii firnicharaa hojii majliisaa hojii bittaa meeshaan dhiiftaa irreettaniif hin dhiisu jireenya eessan nama dhiisaa isiniin jedha amma maggaarajaa baasuu jirra maggaarajaan baay'ee ulfagoo waan ta'eef baasuu hin dandeenye isiniin jedha kanaafi maggaarajaa baasnee erga itti goone illee hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan maggaarajaa lama qaba tokkicha jechuudha qofa maskootiin raggodhe maskootiin tiyyaayyuu tastiriihaa duuba kan dirsiingii duubaan jirti maaliif jennaaniin bootaan xiqqishuudha isiniin jedhee jira alhamdulillah kan hin qabne hedduutu jira anaaf fooqiidha kanaafi warri mana xiqqoo qabdanillee ittiin bohaaraa itti gammadaa isime keessatti ulaagaalee tolfadhaati mana keessan bareechifadhaa jiraadhaa isiniin jedha mana ofii bareechifatanii ulaagaalee yoo guuttatan dirqama manni guddatee fi jireenyi namaa hin bareedu dirqama diqqaateef jireenyi namaa ammoo tuyyuu hin ulfaatu yookiin hin hadhaa'u isiniin jechuu barbaada xiqqoo keessa rabbi barakaa nama haa kaa'u akkasuma immoo suutaan obsa rabbi nuu kennee nuu haa guddisu isiniin jedha kanaafi kunoo maggaarrajaalleen akkanatti bareedaa lama jechuudha inni kunuuyyuu tahee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee isin hoo maaliin na eedan laayikii qofa isinirra barbaadaa isiniin jedha viidiyoo qophii yookiin ammoo tuyyuu hojii waa'ee ramadaanaa akkasuma ammoo tuyyuu oolmaallee yoo barbaadanii asumaan laayik gochuudhaan sheer hiriyoota keessanii gochuun ittiin bohaaraa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga itti godhee geessee akkasuma ammoo tuyyuu maggaarrajaalee itti goonee geessinee haala kanaan jechuudha tiraasidhaan akkasuma immoo maggaarrajaa hafetu jira kana maleellee jechuudha maggaarrajaan akkuma isinitti himee jira lama tokko itti godhee jira jechuun itti fannifnee jira saamsinee jira asitti ammoo nu martuyyuu waraabbataa jira jechuun akkuma baratame manni keenya jechuudha hunduu kaameraamaanidhanii waraabbata waan ta'eefi itti aansuun ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni isa kana koonfartii kana jaalattanii bitachuu barbaadanii heloo jechuudhaan koottaa na dubbisaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 waatsaappii teelegiraamadhaan na argattanii yeroo hundaayyuu garuu ammoo tuyyuu iimoon yeroo hunda na argachuu dhabuu dandeettanii baay'ee guddaadha koonfartii qofa keessa galchitanii isiniin jedha itti aansee ammoo tuyyuu amma tasriihatti deebi'ee tasriihaa walawwalaa jira jiddumaan ammoo tuyyuu viidiyoo namni na waraabu hin jirre yeroo sanitti erga walawwalee sirreessee geesseellee haala kanaanii gaadaan keessatti qoonni dukkanaaya anamootuyyuu baqqaa jechuun wantoota tasriiharra taa'u danda'u borumtaadha asitti ammoo yaa rabbi yoommoo geessa kotota kana jedhe gabayaa oollee jechuudha gallee meeshaan kunni meeshaa namootaati manni ammoo manni kotota bichaadha asumaan wanni isinitti himuu hedullee hin jira namni wayii jechuudha nama baay'ee kabajaa guddaa qabu kun taangii tiimiraa tuutaa waan adda addaa bibbitataa jira jechuudha har'uma gabaa yeroo gala zayituunaa isinii galee kanaaf warri bira barbaadanillee ni jira kun ammoo diikooraa yookiin ammoo tuyyuu harakaata wannaa akka nujuumatii fi akkasuma ammoo tuyyuu maal isiniin jechuu danda'are baatiiti yookiin urjiiti isiniin jedha kun ammoo tuyyuu daftara keessan kameesha keessan irra qabee irra barreessee daftara hedduutu jira ka warra guutee ka warra hin guutiini karaa irraa waan kaasaa jiruuf achumaan isin akka argitan jechuun hojiidha kanatu biizii na godhe ammaaf ammoo kanneen hunda isaa kaasee xaraguu heda hanga xumuraatiif viidiyoo kana ilaaluudhaan laayik sheer godha dhumarra viidiyoo baay'ee boombii dhoosu babbareedaa kanatu jira. يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان أهلا
أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان أهلا يا رمضان مرحبا يا رمضان. حالا كان دچ hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma mana arabaa nazzaftan sanii mana keessanii illee nazzafattanii namootiin garii warri jireenya biyyaa dagattanii jettan asumaan jechuudha. Jireenyi biyyaa akkuma kana akkuma addunyaa hundi keessa jirtuudha. Magaarrajaalleen jechuudha namootiin barbaadan magaarraja babbareeda jira jechuun namni hedduun magaarraja achii galfadha warra jettan fa'aa jira. Magaarrajaan achiitii fi kaasii wal wajjin hin deemu diizaayiniin garagara. Asumatti istiidiyootiya mee rabbiin akka istiidiyoo illee natti ijaaru du'aayinaa kadha. Diikooraa yookiin ammoo tuyyuu kaasitti argitan akka madardaraa jiru kana nama cimaa akkasuma ammoo tuyyuu ogeessa firnicheraa kiyyatuyyuu sapiraayizii naaf dalagee isiniin jedhaa ramadaana kanaaf asumaan yoo na dhagaa ta'e baay'ee galatoom jechuu ni barbaada. Baay'ee jaaladha. Anillee ammoo diikooraa yookiin diizaayinii irratti hojjedhe isin agarsiisuuf ta'a. Isin ammoo hanga xumuraatti viidiyoo kiyya ilaaluudhaan mana kiyya akkamitti akka qulqulleeffadhu akkasuma ammoo akkamitti hojiidhaa fi akkasuma ammoo ramadaana wal qabsiise mee akkamitti diikooraa akka dhiyeeffadhullee hanga dhumaa umura gaanii teessan tajaalattan laalaa isiniin jedha. Ammoo laayik gochuun isinitti haa baratu harki keessanii. Asumatti jechuun waan isinitti himuuf barbaadu diikooraa kana yoo geessee jedhee yoo xaragee tolchee qopheessee xumuree jedhee gabayaa ganaa deemuudha jechuudha. Sa'aa kanaatti sa'aatii nama meeqa yoo naan jettan sa'aatii 11 sa'aa amma irra jiru kana sa'aatii 11 jechuudha. Baay'ee sa'aatiin deemee jira. Sababbiin isaa ammoo tuyyuu guyyaa meeshaa namaatii fi dhimma adda addaatiif waan olii gad deemuuf ufiif yeroo ufiif kennachuu yookiin ammoo yeroo ufiif qabaachuu hin dandeenye. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuu yoo warri biyya namaa jiraatan na o'ee asitti jechuu bakka hedduuna o'ee hin o'aa qilleensi o'aadha. Sanii fi isiniin jedhaa maaliif gurra baaftee waan adda addaa yaada warri kennattanii viidiyoo erguma waraabamee bakka na o'ee jennaan hin dhiisee isiniin jedha. Akkasuma immoo jookii ramadaanaa kanallee jechuudha alhamdulillah hin qabaa. Namootiin jookii ramadaanaa barbaadanillee jookii boombaa jechuu hedduu namatti tolaa tuutatti naqachuuf akkasuma immoo taangee adda addaa itti naquudhaa fi bakka hedduu bareedaadha. Isallee bitadhaa isiniin jedha. Qarshiin isaa ammoo tuyyuu garagara kalarii adda addaatu jira. Yeroo hunda dhufu ramadaana sababeeffatee dhufaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rabbiin ammoo tuyyuu guyyaa takkaa miti argitanii sa'aan takkaayyuu guddaadha. Amma guyyaa tokko tafee jum'aan boruu jechuudha. Rabbi nagahaan itti nu gahee warra nagahaan soomee nagahaan argitanii bara hundaayyuu bara haaraa itti deebi'u rabbi nu haa taasisu. Isiin tunillee taa bitadhe isiniin jedhee qarshii ittiin bitadhe 500 bitadhe. Ammallee ka qarshii kumaallee ni jira jechuudha. Akkuma makaddaa tahee bakka diizaayinii babbareedaadhaan xixiidha natti hin tolle saniif ani kana bitadhe. Garuu walirra dhaabachuu didde shaama erga kana geessee jedhee hixaana akkuma namaa bite ofillee bitadhee jira. Hixaanota kanneen ammoo meeshaa isaa yookiin agaraada isaatiin naqadhe waan sufraa biratti qopheessuu heduuf ramadaanaaf jecha bakka takkatti. Isin ammoo viidiyoo kana laayik sheer gochuun hixaani kiiloo meeqa warri jettan dheengadda bitee jira. Amma asitti kunoo ka'e gabayaa deemuuf uffatan jijjiiranne maaliin jenne sa'aatiin an qabu ammoo amma sa'aan kun sa'a 11 fi walakkaa ta'ee jira. Alhamdulillah samoona kana baajaajiin haga sa'aatii jechuudha xiqqoo achi siisanii jiranii duraaniin sa'aatii kana hin dhaabattii alaa galla malee alan deemnu amma deemuudhaaf kunoo kana geessee jidduu dhiisee bahaa jira. Asumaan caammaallee godhataa jira jechuun bakka maal isiniin jechuu danda'are fiiguu eda bararuu heda. Kanaaf inshallah wa ta'ala warri makiinaa qaban aseetanillee asumaan akkamitti akka ani fiigee bararee makiinaa kiyyaan laala waan hajamu bakka hajamu ga'ee deebi'u na ilaalaa isiniin jedha. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja like subscribe godha warri haaraa taatanii hiriyoota keessaniif illee share godha. Balbala kiyya qollofee bayaa jira ofirraa bayee lixe jechuudha bakka amma maal isiniin jedha asif beeytanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunuu aduu laala sa'aatii nan qabu sa'aatii muraasa yeroo kana hin yaadadha asaa kana sa'aatii takkaaf walakkaa keessa mee maal bitee dhufaa jedhee achuma kaameramaan fuudhee deemee jechuun turtii yeroo dheeraa boodaati. Halkan diikooraa guutuu hojjedhee erga waan barbaadu bitadhee galee laala rakabootiin ajaa'iba fakkaatu kun dimlaayitii kan hin qabne qarshii 4,000 qofaan meeshaa isaa guutuu waliin bitama. Dimlaayitii malee jechuudha. Warri rakabootii dimlaayitii jettan kun rakabootiin dimlaayitii hin qabne akkana bareeda. Asumaan ammoo tuyyuu ogeessa firnichera kiyyaa galatoomii siin jedha surprising kan kee baay'ee na bareede. Akkasuma immoo tuyyuu diikooraa kanallee warri jaalattanii maasha Allah jechuudhaan koomentii yaada keessan barreessaa horaa bulaa ramadaana gaarii ramadaan